Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu oduu qabannee dhiyaannee jirra. Anusmaan kumeeti. Magaalaa Shaashamanneetti namoonni kumaan lakkaa'aman hidhamanii jiru. Akka jiraattonni manitti saamichaa fi roorroonis duraa caalaa hammaattee jirti jedhan. Bal'inni oduu kanaa akkattaa nutti dhiyaata. Hoomaan waraana biyyattii magaalaa Shaashamannee keessaa namoota 1,000 ol qabee hidhuun himame. Jiraatan magaalaa Shaashamannee akka jedhanitti yeroo gara yerootti hidhaan uummata Oromoo mudataa jira. Reebichaa fi saamichis haalaan jabaatee akka jiru himan. Haalli jiru ammallee nama saamuu fi meeshaa humna namatti namarraa gurrachuu fi deebi'ee ammoo nama sodaachisu magaalaa keessa deemaa baadiyyaa keessa illee deemaa akka namni waan tokko hin dubbanne saamichaa fi sodaa fi ajjeechaaf ammallee ajjeechaa ittuma jedhan humaa fi ajjeechaa hidhaan nama dargaggoonni nama 1,000 ol ka hidhaman Shaashamannee keessatti magaalaa Shaashamannee keessatti bakka guyyaa har'a ganama guuran sa'a saafayaallee galgalallee akkanumatti jedhan takka hidhaan hin qaaban humaallee hin qaaban. Raayyaan ittisa biyyattii sababa hin jirre uumanii dargaggoota hedduu ukkaamsuu fi hidhuu itti fufaniiru kan jedhan namni kun keessumattuu ergaa dhumaatii ayyaana irreechaa booda haalli jiru daran hammaatee jira jedhan. Bilbila namoota harkaa saamuu fi sakatta'uunis cimee itti fufee jira. Sababaan dargaggoota hidhaniif sababaan biraa tokko illee hin jiru. Wanni amma Shaashamannee keessatti warra irreecha bahee jedhanii amma kan qabaa jiran dargaggoota hedduu kan irreecha deemee guyyaa irreecha sanatti falmachaa ture jedhanii kunniin ashabbaariidha. Uummata biyya balleessu kun akkanaati maali wanni isaan hin dubbanne hin jiru. Deebi'ee lammataa ammoo bilbila namarraa fudhanii takka waan inni takka sirbuma takka iyyuu taqqabsoo sirbuma takka wayii qabaannaan iyyuu bilbila sirraa fudhatan isaallee intuman hidhatti darban ta'aa malee nama deemu agarraan hagam firiidam wanni jedhamu gonkumaa hin jiru namni firiidamii dhabee akkanatti jira. Rakkooleen kun ifatti geggeeffamaa kan jiru ayyaana irreechaa irraa qooda fudhattan maqaa jedhuun namoonni duuchaan hidhamaa jiraachuu dubbatan. Irreechi jechaan aadaa uummata Oromoo kan ittiin calaqqisanidha, kan ittiin mul'isanidha. Bakka itti namni walloleef itti araaramudha irreechi jechaan. Isaan ammoo akka biraatti fudhatanii tokkumaa nama irreecha deemi dhageenyaan dhugaa siin jedha dhugaa wallaahi nama tokko namni safara kennaayyuu ollaa kennaayyuu nama gara nama 15 akkas hidhan tokkomaadhaan jechaadha. Nama akkanaa kanatti deemee gandumarra deemaa nama guraa halkan namatti seenaa fiigii namaa cabsaa kun humni qabaa kun maalii qabaa jedha. Jaartolee namni isaan biratti nama iyyuu itti fakkaatu nama iyyuu. Namoota hidhaman keessaa irra hedduun isaanii dargaggoota yoo ta'an ijoolleen umriin gaheeyyii hin ta'inis hidhamuu namni kun ibsanii jiru. Itti dabaluun baay'ina hidhamtoota irraan kan ka'e manneen hidhaa hundi guutamee akka jiru siman. Namoonni qabaman kan hidhaman Shaashamannee bakka 03dha. Sinimaa Addaraas jedhan bakka dura sinimaatti mul'isan. Bakki iyyuu hanqatee fi bakka itti hidhan qabanii poolis xaabiyaa baay'ee jira Shaashamannee keessa. Poolis xaabiyaa 81 ka 08 ka 10 hunda isaa guutee bakka itti hidhan qabanii sinimaa bakka sinimaa itti mul'isan achitti magaazina sanitti ol guuranii dargaggoota. Ijoollee waggaa 13 ijoollee waggaa 12 ijoollee xixiqqoo bare ijoollee waggaa 15 gadi ta'edha. Ijoollee xiqqoo waan takka waa balleessaan qabaatiin karaa irratti baasee bakka kanatti dhaabatte. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti waraana Itoophiyaa keessaa loltoonni 40 miliquun sirnicha lagachuun isaanii himame. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessa humnoota waraana wayyaanee iddoo kana buufatanii jiran keessaa loltoonni ilmaan Oromoo yeroo irraa gara yerootti miliqanii bosona seenaatti jiran lakkoofsaan 40 ga'uu isaanii jiraataan magaalaa kanaa fi namni dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan tokko OMN'tti himanii. Ijoolleen Oromoo xaglaallaan isaanii wal barbaadaa jiru. Sochiin taa'aa jira. Ni uummata keessa jiraanna uummata rukunnachaa jiru. Kanaaf rakkinni gurguddaan utuu jiruutu gara bosonaatti illee bakka uummata keenya duukaa gorreetu uummata keenya waraanachuudhaanii gara bosonaatti ba'aa jiru. Lamaan hin ba'u, 5 hin ba'u, 10 hin ba'u. Guyyaatti babbadiinsi argamaa jira. Sababa kana guyyaatti yeroo hundumaa badaaru waraanni ishee harcaa jira. Infiiddii katamaa keessaa olii gadi akka maraatu wal siigaa walti rakkinni guddaan jira. Murtoo akkasii loltoota wayyaanee keessaa ilmaan Oromoo kunneen maal giddu galeessa godhatanii murteessanii wayita jennus namni kun erga wayyaaneen labsii yeroo muddamaa baasuudhaan lammiilee nagaa irratti sarbaminsa mirga namoomaa hamaa raawwachuutti seente asitti miidhaan Oromummaan ilmaan Oromoo irratti ga'aa jirutu garaacha isaan gubee jechuunis himaniiru. Labsii hatattamaa isaan baasaniin kaasee wal qabsiisee rakkina guddaatu jira. Namoonni immoo labsii sana sodaachuudhaan rakkinni yeroo mara amma baay'ee rakkachaa jiru. Kanaaf dargaggootas mariisisaa jiru, abbootii qabeenyaa mariisisaa jiru, naggaadota mariisisaa jiru, rakkoon gurguddaan jira. Amma inni guddaan uummatni
akkaataatti beekalu hin qabu. Waraanatu uummata keessa deema. Rakkina hedduu jira. Rakkina guddaa jira. Akkaataatti jiran hin qabnu. Dargaggoonni mana keessaa ba'anii hin galanii bakkee bosona jiraachaa jiru. Waraanni isaanii immoo diigamaa jiru. Gochaan wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwachaatti jiru duguuggaa sanyiidha kan jedhanii namni magaalaa Gimbii irraa dubbisne loltoonni ilmaan Oromoo amma miliqaatti jiran kunneenis carraa argameen waraana bilisummaa Oromoo waboo cinaa hiriiruudhaan mootummaa maqaa dimokiraasiin saba Oromoo fixaatti jiru hundeerraa fonqolchuu akka ta'edha. Hawwiin ilmaan Oromoos ta'e hawwiin loltoota miliqanii kunneen saba Oromoo bilisoomuun dachee Oromiyaa walaboomte addunyaarra jiraachisuudha jechuun namni kun dabaluun himaniiru. Bosona deemuu gara waraana adda bilisummaa Oromoo barbaadu. Mootummaan kun mootummaa shororkeessaadha. Mootummaa nama ajjeesuudha. Mootummaan kun mootummaa sirrii miti. Mootummaa Tigiree kun irratti harka babal'ifatee jira. Maaliif amma yoomitti duuna kan jedhan waraanuma isaanii keessaa uummata ijoollee haasofsiisaa jira. Isaan kun bakka warroonni garaa kutanii uummatatti dabalamuu barbaadan nuyi akka seeraattis uummatatti dabalamuun seera miti. Kanaaf bosona linnaa uummata ijoollee ijaarranedhanii seenaa jiru. Kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti ilmaan Oromoo meeshaa hidhannoo waraanaa hidhatanii jiran yeroodhaa gara yerootti miliqaatti akka jiran dhaga'amaa fi argamaatti jira kan jedhani namni kun ammas hundumti isaanii carraa argametti dhimma ba'uun meeshaa hidhannoo isaanii qabatanii sochii warraaqsa saba Oromoo keessatti akka ga'ee isaanii gumaachan waamicha koo kan Oromummaan isaaniif dhiyeessas jedhaniiru. Godina Arsii aanaa Balee Gasgaaritti loltoonni agaazii namoota nagaa reebaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dargaggoonni hedduun reebichaa fi hidhaa jalaa qe'ee isaanii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiran guutuun gabaasa kanaan akka nutti dhiyaata. Jiraataan godina Arsii aanaa Balee Gasgaar akka nuuf himanitti tibba kana naannawa sanitti erga mormiin cimaan geggeeffamee kaasee duuchaan hidhamuu fi reebamuun itti fufee jira. Loltoonni agaazii gandoota baadiyyaa hedduu keessaa namoota qabanii ukkaamsuu hojii taasifatanii jiru jedhan. Rakkoochiwwan geggeeffamaa jira beekta waan rakkoo kana jedhamee geggeeffamaa jira. Kanaafuu rakkoo hangana jedhamee geggeeffamaa jira. Dargaggoonni hidhamaa jiranii maanguddoonni akkasumas dabalatee rakkoochiwwan geggeeffamaa jira. Amma aanaa Balee ganda Takkee kan jedhamu keessa gandoota aanaa Balee guutuu keessa hidhamaa jira. Akka namni kun dubbatanitti loltoonni gamasitti bobbaafaman namoota nagaa manneen isaaniitti guuranii hidhuun hanqatee reebichaa fi akka biyyarraa baqatan taasisaa jiran. Sababni hidhamaa jiranii beekumsa qabatan jiranii namoota nagaallee gartee warra hiriiree uummata irratti wanti illee akkuma walumaa galatti nama jedhamu jiraatumaan jiranii sababa adda addaatiin dargaggoota biyya baasaa jiran. Miidhaan kun caalmatti kan irratti xiyyeeffatame dargaggoota ta'uu kan nuuf himan namni kun sababa kanaaf hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqataa jiran. Labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun raayyaan ittisa biyyaa gamasitti bobbaafame sakatta'iinsaa fi saamicha qabeenyaallee geggeessaa jiru jedhan. Kanaafi wayita ammaa jiraattonni aanaa Balee Gasgaar rakkoo hammeenyaa keessa jiraachuullee himanii jiru. Mormiin uummata Oromoo akka jechuun magaalaa Gincii keessatti sadaasaa bara 2015 eegalee ture yeroo gabaabatti guutummaa biyyattii wal dhaqqabsiisee jira. Haa ta'u malee wareegamni olaanaanis uummata nagaa mudatee jira. Mootummaan humnaan taayitaa gubbatti ol ba'e kun mormii uummata Oromoo isa mudatee jirurraa muddamuun duuchaan namoota ajjeesuu itti fufee jira. Keessumattuu ayyaana Irreechaa hora Arsadii irratti gochaan sirni aangoo gubbaa jiru raawwate seenaa biyyattii keessatti kan dagatamu miti. Itti aanaa durataa paartii KFO obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa ejjennoo paartiin Madarak baasee akka uummataaf hin labsineef mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru dhorguu dubbatan. Ittichaa guddataa gabaasa qaba. Mootummaan wayyaanee akka sababa guddaatti dhiyeeffachaa kan jiru labsii yeroo muddamaa baasuu isaati. Garuu wayita ammaa kanatti sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan lammiilee irratti raawwatamaatti jirus addunyaatti akka hin mul'anne dhoksuu fi jedhu obbo Mulaatuu Gammachuu. Ibsa kanarraan ilaalle ibsas baasuu waa tokko hundumaas nu dhoowwa biyyaana keessatti ageenistii karaa baasuun waali gochuun dhoowwaa guddaa waan nutti ta'ee fi miidiyaa alaattis iddoo eessaatti magaalaa baasuun dhoowwaa waanta ta'eedhaa fi hojjechuu dadhabnee egaa harka keenya waan hin keenya hundumtuu hidhamee akka itti teenye jechuudha. Amma tootaalii state emergency waanta ta'ee fi waa tokko gochuu hin dandeessanii yoo gootanii illeegaaliidha jedhe egaa amma nagaadhaan deemna warra jedhamuu fi illeegaaliidha kana gochuu hin
dandeessanii ergi jedhee humna ta'edha dhimmisaa dimookiraasiin kan jedhamu hin jiru jechuudha. Kana malees biyyattii keessatti miidiyaaleen kanneen akka OMN isaatii fi miidiyaa hawaasaa feesbuukii dabalatee guutummaan guutuutti akka hin fayyadamneef uguramanii jiraachuu isaaniis dubbataniiru. Miidiyaaleen kunneen afaan sabichi dhaga'uun quuqqaa fi sarbaminsa mirga namoomaa raawwachaatti jiran kan saaxilanidha. Mootummaan dantaa siyaasa isaaf jecha miidiyaaleerra qoqqobbii kaa'ee jira jedhu obbo Mulaatuun. Gaa'isuma akkasii kana maglacaa kennuu dhowwaniiru garuu hamma ta'etti nagaan jira jennee waan odeessinu hin qabnu iddoo hundumaatti rakkina guddaatu jira namni hidhamaa jira beekamaa jira mana cabsanii waan adda addaatu fudhatamaa jira karaa dirra deemuun hin danda'amu iddoo tokko gara iddoo tokkotti deemuudhaaf baay'ee rakkisaadha lama sadii taatee karaarra deemuun hin danda'amu yeroo barbaadametti sakatta'uu guddaatu godhama kanaaf even gara biraa dhiisiti miidiyaa gara biraa dhaggeeffachuun dhoowwaadha dhorkaa guddaadha miidiyaa gara isaatti OMN kana dhaggeeffachuun innumti mataan isaayyuu yakkama akka yakkamaatti ilaalamaa kanaatii fi hammam rakkisaa akka inni ta'ee jiru argisiisa kun. Miidiyaa bilisaa yookiis walabummaa miidiyaa jettee waggaarraa gara waggaatti kabajaa jirti. Maaliif dhoowwamtanii? Rakkoonsaa maali? Maaliif hubattani akka paartii siyaasaa biyyattii keessatti socho'aa jirutti? Akka keenyatti immoo wanti isa dhoowwisiisu hin jiru sabi ka'ee mirga gaafatee mirga inni gaafate kana mirga isaa kana karaa nagaatiin adeemu waan jedhu ture kana keessatti sabi ka'ee protestii godhee protestii isaa kanaa fi vaalensiitu uumame kanaa fi nagaatu hin jiru namatu du'ee warshaa adda addaatu gubate kanaa fi state of emergency awwaanyeerra kana booddee namni tokko socho'uu hin danda'u protestii gochuu hin danda'u nagaadhaanii miidiyaa alaatti waan jiru hundumaa ibsuu hin danda'u jedhameeti. Hooggantoonni paartii Koongireensii Federaalawaa Oromoo kan ta'an akka obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi miseensonni hedduun mana hidhaa keessatti miidhamaa osoo jiranii hanga ammaa murtoo shira mootummaa irraa bilisa ta'e dhabuun galmeen himata isaanii lafarra harkifamaa jiraachuus eeranii jiru. Yeroo ammaa wayyaaneen sabni guddaan biyyittii sabni Oromoo dubbii harkatti tuffachuun dhaga'uu waan didaniif doorsisaa fi afaan qawween umurii bulchiinsa isaa dheereffachuuf socho'aatti akka jirus obbo Mulaatuun dabaluun himaniiru. Namooti hidhamaa jiru nama baay'ee hidhamee fakkeenyaaf akka nama 9 kan ta'anii koreen hojii raawwachiiftuu keenyaa keessaatii hidhamaniiru iddoo itti hidhamaniiti gara seeraatti gara mana murtiitti dhiyaatanii seeraan kan ilaalame tokkoyyuu hin jiru idduma gara biraatti dararamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisuudha qaama isa kamtu ilaala jettee dhattee ilaaltee itti iyyattee seeratu jira jettee seeraan kanati kana naa godhaa akkas godhaa kanati jettee irratti dhiyeeffattu hin jiru abbaan qabamanuma qabamaa amma gaa maali yoo isin jedhanii state of emergency keessa waan jirruu fi kana tasgabbeessuudhaaf jennaa jedhaniiti kan amma deemamaa jiru hundumtuu afaan qawweetiin eegamaa jira. Guutummaa kutaalee Oromiyaatti erga mootummaan wayyaanee muuddama guyyaan itti dhi'uu isaa ifatti beekuudhaan labsii yeroo muddamaa baasee lammiilee dhiphisuutti fuulleffatee jiraatus sabichi kan callise haa fakkaatu malee injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu himuudhaan ilmaan Oromoo warreen biyya alaa jiraatan kallattii isaanii mijateen saba keenya waliin hiriiruu qabu jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Karuma danda'ameen karuma hundumaa oguma qabuuni xinnaadhaa guddaadhaa siyaasaan utuu gargar hin hidhamin lagaan utuu gargar hin yaada tokko godhatee Oromoon yeroo ammaa kana waan irratti fudhatamaa jiru kana irratti hamma danda'ametti qabsoo kanatti akka itti fufuu barbaanna. Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaa keessa ammas dhalattoonni Oromoo 11 qabamanii hidhamuun isaanii ibsame jiraattonni magaalaa Makkaa akka jedhanitti gochaa kana embaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti argamu harka keessaa qabaachuu dubbatan bal'inni isaa akka taanutti dhiyaata. Mootummaan Saawud Arabiyaa torbaan kanarraa jalqabee lammiilee biyya biraa adamsee hidhaa jiraachuun himame dhalattoonni Oromoo haala garaagaraatiin biyya isaanii irraa bahanii Saawud Arabiyaa keessa jiraatanis qabamanii hidhamaa jiran. Haga ammaatti namoonni 11 poolisoota biyyattiin qabamanii yoo hidhaman haalli jiruu hedduu yaaddessaa ta'uu jiraataan magaalaa Makkaa tokko nuuf himan.
wanni gamtaan mootummaa harka keessaa qaba ijoolleen hin baane arrallee safaaraatu jala jira guutumattu saniin dura yeroo hajjiidhaatis nama nurraa qabamanii ture kanaafuu haalli jiru yeruma sanuu mootummaatu nu jala jira jechaadha arrallee mootummaan bifuma saniin namuma keenyaan qindeessanii mootummaan arabaa naman beektu humna tikaatii wajjin hulaa irratti baatee nama keenya guurte ijoolleen amma 10 takka geesse jechaadha tan amma hidhaa bikka takka jirani galgala kana akka informeeshinii dhageenyetti. Akka isaan jedhanitti gochaa kana mootummaan Itoophiyaa harka keessaa qabaachuu himanii haalli kun bifa kanaan itti fufnaan dhalattoonni Oromoo baay'een gara biyyaatti darbamuu akka noolleessa yaaddoo qaban ibsan. Namoonni qabaman kun wayita amma mana hidhaa Kubrii Mi'eessam jedhamutti hidhamuu namni kun dubbatan. Amma asuma keessa makka keessatti jiranii gara araba diinagdee bifa fedhee barbaachisu ni baafna jenneetiin araballee geessinee kuni mootummaa keessanii harkaa qaba waliin gabbuu deeman jarri safaaraadhaa jedhanii lubbuu isaanii baraaruu hin dandeenye makkuma keessa bikka Kubrii Mi'eessam jedhamu jiranii jechaadha namni keenya kan dhaqee dubbisee laalee si jirraa jechaadha kanaafuu mootummaa keessantu isin himate jechaadhaan karaa mootummaatiin qindoomanii ambaasiidhaa wajjin akkasitti basaastota isaaniitii wajjin nama keenya akkasi qabanii jechaadha. Namni biraa akka himanitti ammoo rakkoo isaa mudataa jiru kana gara mootummaa Saawud Arabiyaatti iyyachuun hin danda'amne jedhan. Sababnis mootummaan Saawud Arabiyaa fi mootummaan Itoophiyaa harka wal keessaa qabaachuu isaati jedhan. Mootummaa maalitti mootummaa kanatti himuun hin danda'amu. Mootummaa kanatti namni nu amma ol kaanee udwaan himnu taate nu argaa kennaan fedhanii dhandhee isaanitti himatu gara siyaasa biraatitti fudhatanii isaan. Kana jecha illee iyyatu hin dandeenyu nu amma as keessa seennee yoo namni kan warri amma akka doktoroota warri amma sheekonni gurguddaan kunniin dhaqanii amiira isaaniititti warra gara amantii kanaa hunda jedhanii akka namni keenya akkana nurraa dhumaaraa hunda akkana akka nurratti hin dalagamne ani isaan wayii dubbatan malee namni biraa dhaqee isaanii dubbatuun hin danda'amu gonkumaa. Wayita garagaraatti mootummaan Saawud Arabiyaa dhalattoota Oromoo humnaan qabee gara biyyaatti darbaa turuu kan nuuf himan namni biraa ammas haalumaa kanaan hidhamiinsi isaan mudataa akka jiru dubbatan. Wanni kun harka mootummaatu jala jiraa jechaadha. Dirree bahatti mootummaan akka dhuftee isaanii wajji qindeeffattee nu guuraa jiru waan qabatamaa agarree jechaadha. Yeroo hajjiillee akkanuma namni nurraa qabamee ture jechaadha naannawa sanitti. Namni biraa gama isaaniitiin akka jedhanitti haalli amma jiru yaaddeessaadha. Biyyattii san keessaa wayita ammaa jiraachuun akka malee jabaatee jira. Kanaaf hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa gubbaa jiran akka birmataniif gaafatanii jiran. Kanaan dura guyyaa hajjii namoota 6tu qabame dhalaa wajjin. Dheengaddaa waa'ee isaa namni 3 qabame jennaan har'a nama 11 ga'e. Ilmaan Oromoo tokkoon ganaa isin guurraa waan jedhamutu jira. Kanaati akka yaada kennaa safaaraa Suudii fuuldura sanitti hiriirri godhame uummata kana as keessaa yoo kabamullee taate akka Itoophiyaan galle lubbuu isaanii nu baraara. Dhaamsi guddaan nu qabnu kanumaayyuu. Oromiyaatti mormiilee ji'oota 11 oliif geggeeffamaa jiruun wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudatee kan jiru yoo ta'u kanneen lubbuu isaanii baraaruuf jecha biyyarraa baqatanis hedduudha. Biyyoonni isaanitti baqatan ammoo keessummeessuu dhiisanii humnaan dirqisiisanii gara biyyaatti darbaa akka jiranis beekamaadha. Baatii Sadaasaa bara 2013 qofa keessaa mootummaan Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa 200,000 ol humnaan qabee gara biyyaatti darbuun isaa kan dagatamu miti. Wayita Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa keessa jirtu kanatti barruun beekamaan haala yeroo biyyattii irratti gabaasaa ture. Addis istaandardi maxxansa isaa dhaabee akka jiru beeksisee Abdii Fiixee gabaasa qaba. Itoophiyaan biyyoota pireesii walabaa ukkaamsuun beekamtu qofaa osoo hin taane gaazexeessotaaf biloogaroota hidhuun beekamtii argatan keessaa tokko. Biyyoota Saharaa gadi jiran keessaa immoo Eertiraatti aanuun gaazexeessotaaf biloogaroota ukkaamsuun tarree lammataa irratti yoo argamtu akka addunyaatti immoo sadarkaa 4ffaarra jirti. Keessumaa seerri farra shororkeessummaa biyyattii keessatti bara 2009 irraa jalqabee hojiirra oolaa jiru gaazexeessotaaf biloogaroota adeemsa mootummaa sanaa qeeqan ittiin afaan qabachiisuuf kan keessumaa seerri farra shororkeessummaa biyyattii keessatti bara 2009 irraa jalqabee hojiirra oolaa jiru gaazexeessotaaf biloogaroota adeemsa mootummaa sanaa qeeqan ittiin afaan qabachiisuuf kan bahedhaa jedha gabaasa Freedom House bara 2016 maxxanse. Filannoo bara 2015 hordofuun yoo xiqqaate gaazexeessitotaaf biloogaroota 10 ta'antu humnoota mootummaan qabamee mana hidhaatti darbatame. Heerri biyyattiin qabdu walabummaa pireesii haa deeggaruyyuu malee heerri yakkaa bara 2005 ba'e ammoo bifa hedduun pireesii walabaa daangessee jira biyyattii keessatti. Kunis aangaa'ota mootummaa qeequu maqaballeessii kanneen jedhan of keessaa qaba. Bifa kamiinuu mootummaan uummata isaa irratti miidhaa geessisaa jira jedhanii barreessuun akka mootummaa irratti olola deemsisuu yookaan ammoo maqaa mootummaa balleessuutti ilaalama akka seera sanaatti.
gaazexeessotaaf biloogaroota qofaa osoo hin taane hoogganoota paartilee mormituu kan ta'anillee badii mootummaan uummata irratti raawwataa jiru saaxiluu isaaniitiif seera sanaan himatamanii mana hidhaa jiru. Heera farra shororkeessummaa bara 2009 baheen boodammoo namni mootummaa qeeqee barreesse yookaan ammoo hoogganoota garee mormituu dubbisee barreesse kamuu akka waan gocha shororkeessummaa keessatti ga'ee fudhateetti himatama. Gaazexeessitootaaf biloogarooti hedduun seera kanaan himatamanii hidhaa jiru. Barruuleef gaazexaaleen walabaa biyyattii keessa jiran hundis cufamaniiru. Kanneen jiran keessaa barruu Addis Istaandaardiin ala kanneen biyyattii keessatti maxxanfaman yoo jiraatan gamtokkeen isaanii kanneen aantummaa sirna sanaaf qaban calaqqisanidha. Sadaasa bara 2015 erga mormiin uummataa magaalaa Gincii keessatti tuqatameen as baatilee 11 darbaniif biyyattii keessatti dhiibbaa fi gocha hammeenyaa mootummaa biyyattiin uummata Oromoo irratti akkasumas guutummaa Itoophiyaa keessatti raawwatu kan ifatti barreessu barruun tokkichi jiru sagalee uummataa ta'ee tajaajilu Addis Istaandaard qofaa ture. Gulaaltuu olaanaa barruu sanaa kan taate Aadde Tsadaalee Lammaa har'a marsaa hawaasummaa ishee irratti akka barreessitetti wayita Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa keessa jirtu kanatti barruun beekamaa haala yeroo biyyattii irratti gabaasu Addis Istaandaard akka maxxansa isaa dhaabee jiru beeksiftee jirti. Addis Istaandaard akka marsaa hawaasummaa isaa kanarratti ibsetti labsiin sun hidhattooti mootummaa ajaja mana murtii malee tarkaanfii barbaadan fudhachuu waan isaan dandeessisuuf maxxansaa sana dhaabuuf dirqamnee jedhee jira. Barruun kun kan biyyattii keessatti maxxanfamuu jalqabee wayita warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 sana yoo ta'u waggoottan 5 darban keessatti sagalee uummatichaa biyyattii keessatti ukkaamamee ture gara fuula addunyaatti fiduun gumaacha Addis Istaandaard gumaacha kan salphaa hin turre. Keessumaa sadaasa bara 2015 irraa jalqabee hanga guyyaa maxxansa isaa dhaabuuf dirqameetti haala biyyattii keessatti hidhattooti mootummaas ta'an aangaa'oti sun uummata irratti raawwatan kan ifatti barreessu barruu tokkicha ture. Biyya Ameerikaa keessa kan maadheffate miidiyaa beekamaan ABC News jedhamus har'a akka gabaasetti wayita Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa keessa jirtu kanatti barruun beekamaa haala yeroo biyyattii irratti gabaasu Addis Istaandaard akka maxxansa isaa dhaabu taasifamee jira jechuun gabaasee jira. Gurgurtaa barruulee biyyattii keessatti sadarkaa guddaa kan qabu jechuun maddi oduu ABC akka gabaasetti haala yeroo ammaa mootummaan hayyama mana murtiin alatti nama barbaade qabee hidhuu danda'u kana keessatti maxxansuun baay'ee ulfaataa ta'uu Addis Istaandaard wiixataarraa ibsee jira jedhee jira. Addis Istaandaardis akka fuula feesbuukii isaa irratti ibsetti barruu maxxansuu haa dhaabuyyuu malee gama intarneetaan garuu ammas taanaan haala yeroo irratti odeeffannoo jiru gabaasuu akka itti fufu ibsee jira. ABC'n gabaasa isaa har'aa kana keessatti sadaasa bara 2015 irraa jalqabee mormii biyya Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti tarkaanfii mootummaan Oromoota irratti fudhatu irratti barruu jajjabaa mootummaa qeequ maxxansaa ture jedhee jira. ABC'n itti dabaluunis gabaasa CBJ waabeffachuun Itoophiyaan biyyoota addunyaa 10 miidiyaa walabaa ukkaamsuun beekaman jedhu keessaa Itoophiyaan ishee tokko jedhee jira. Keeniyaa keessatti haleellaa dhaqqabeen yoo xiqqaatee namoonni 12 ajjeefamuun himame ajjeechaa kanaaf Alshabaabtu itti gaafatamummaa fudhatee gabaasni kan BBC'ti abdii fiixee akka taanutti dhiyeessa. Gaammattee turte haa ta'uti har'allee haleellaa Alshabaab biyyattii irratti yeroo adda addaatti aggaamamu kana ofirraa faccisuu hin danda'in jirti. Haleellaa guyyaa har'aa biyyattii keessatti dhaqqabeenis lubbuu lammiilee ishee 12 ol ta'antu darbe akka miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiranitti. Har'as gocha kanaaf Somaaliyaa keessa kan maadheffate garee milishoota Alshabaabtu itti gaafatamummaa fudhatee jira jedha BBC'n. Bakka har'a Alshabaab irratti fuulleffachuun haleellaa kana dhaqqabsiise mana keessummaa yookaan hoteela bakka gurmuun agarsiisa tiyaatirii shaakalaa turan kaaba bahaa biyyattii magaalaa Mandheeraa jedhamtu keessatti. Poolisooti Keeniyaas haleellaa kana kan dhaqqabsiise milishoota Alshabaab ta'uu ibsanii jiru. BBC'n akka jedhutti haleellaa kanaan kan irratti fuulleffatame barattoota yuunivarsiitii kanneen manneen barnootaa naannoo sana jiranitti tiyaatira agarsiisuuf gara Mandheeraatti imalanidha. Alshabaab garee kana irratti fuulleffatee yoo haleellaa banu kan jalqabaa osoo hin taane yeroo afuraffaadha. Qindeessaan gurmuu sanaa lubbuun oole akka madda oduu BBC'f ibsetti milishooti kun akkuma hoteela isaan keessa qubatan sana dhukaasaa seenaniin taatoti agarsiisa tiyaatiraa sanaa. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma gama kiyyaan turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna.
Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 08 Sweden 08-403-03194 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-057 Austraaliyaa 02-80-72 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Keessa olii gadi akka maraatu siigaa walti rakkinni guddaan jira. Murtoo akkasii loltoota wayyaanee keessaa ilmaan Oromoo kunneen maal giddu galeessa godhatanii murteessanii wayita jennus namni kun erga wayyaaneen labsii yeroo muddamaa baasuudhaan lammiilee nagaa irratti sarbaminsa mirga namoomaa hamaa raawwachuutti seente asitti miidhaan Oromummaan ilmaan Oromoo irratti ga'aa jirutu garaacha isaan gubee jechuunis himaniiru. Labsii hatattamaa isaan baasaniin kaasee wal qabsiisee rakkina guddaatu jira. Namoonni immoo labsii sana sodaachuudhaan rakkinni yeroo mara amma baay'ee rakkachaa jiru. Kanaaf dargaggootas mariisisaa jiru, abbootii qabeenyaa mariisisaa jiru, naggaadota mariisisaa jiru, rakkoon gurguddaan jira. Amma inni guddaan uummatni akkaataa itti eegalu hin qabu. Waraanatu uummata keessa deema. Rakkina hedduu jira. Rakkina guddaa jira. Akkaataa itti jiran hin qabnu. Dargaggoonni mana keessaa ba'anii hin galanii bakkee bosona jiraachaa jiru. Waraanni isaanii immoo diigamaa jiru. Gochaan wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwachaatti jiru duguuggaa sanyiidha kan jedhanii namni magaalaa Gimbii irraa dubbisne loltoonni ilmaan Oromoo amma miliqaatti jiran kunneenis carraa argameen waraana bilisummaa Oromoo waboo cinaa hiriiruudhaan mootummaa maqaa dimokiraasiin saba Oromoo fixaatti jiru hundeerraa fonqolchuu akka ta'edha. Hawwiin ilmaan Oromoos ta'e hawwiin loltoota miliqanii kunneen saba Oromoo bilisoomuun dachee Oromiyaa walaboomte addunyaarra jiraachisuudha jechuun namni kun dabaluun himaniiru. Bosonuma deemuu gara waraana adda bilisummaa Oromoo barbaadu. Mootummaan kun mootummaa shororkeessaadha. Mootummaa nama ajjeesuudha. Mootummaan kun mootummaa sirrii miti. Mootummaa Tigiree kun irratti harka bal'ifatee jira. Maaliif amma yoomitti duuna kan jedhan waraanuma isaanii keessaa uummata ijoollee haasofsiisaa jira. Isaan kun bakka warroonni garaa kutanii uummatatti dabalamuu barbaadan nuyi akka seeraattis uummatatti dabalamuun seera miti. Kanaaf bosona linnaa uummata ijoollee ijaarranedhanii seenaa jiru. Kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti ilmaan Oromoo meeshaa hidhannoo waraanaa hidhatanii jiran yeroodhaa gara yerootti miliqaatti akka jiran dhaga'amaa fi argamaatti jira kan jedhani namni kun ammas hundumti isaanii carraa argametti dhimma ba'uun meeshaa hidhannoo isaanii qabatanii sochii warraaqsa saba Oromoo keessatti akka ga'ee isaanii gumaachan waamicha koo kan Oromummaan isaaniif dhiyeessas jedhaniiru. Godina Arsii aanaa Balee Gasgaaritti loltoonni agaazii namoota nagaa reebaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dargaggoonni hedduun reebichaa fi hidhaa jalaa qe'ee isaanii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiran guutuun gabaasa kanaan akka itti dhiyaata. Jiraataan godina Arsii aanaa Balee Gasgaar akka nuuf himanitti tibba kana naannawa sanitti erga mormiin cimaan geggeeffamee kaasee duuchaan hidhamuu fi reebamuun itti fufee jira. Loltoonni agaazii gandoota baadiyyaa hedduu keessaa namoota qabanii ukkaamsuu hojii taasifatanii jiru jedhan. Rakkootiiwwan gaggeeffamaa jira beekta waan rakkoo kana jedhamee gaggeeffamaa jira. Kanaafuu rakkoo hangana jedhamee gaggeeffamaa jira.
dargaggoonni hidhamaa jiranii maanguddoonni kakkalcha baratee isinii rakkootuma gidduufatiin jira. Amma aanaa balee ganda Xaqqee kan jedhamu keessa gandoota aanaa balee jiru guutuu keessa hidhamatiin jira. Akka namni kun dubbatanitti loltoonni gamasitti bobbaafaman namoota nagaa manneen isaaniitii guuranii hidhuun hanqatee reebichaa fi akka biyyarraa baqatan taasisaa jiran. Sababni hidhamaa jiranii beekumsa qabatan jiranii namoota nagaallee gartee warra hiriiree uummata irratti wanti illee akkuma walumaa galatti fi nama jedhamu asumaan jiranii sababa adda addaatiin dargaggoota biyya baasaatti jiran. Miidhaan kun caalmatti kan irratti xiyyeeffatame dargaggoota ta'uu kan nuuf himan namni kun sababa kanaaf hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqataa jiran. Labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun raayyaan ittisa biyyaa gamasitti bobbaafame sakatta'iinsaa fi saamicha qabeenyaallee geggeessaa jiru jedhan. Kanaafi wayita ammaa jiraattonni aanaa balee gasgaar rakkoo hammeenyaa keessa jiraachuullee himanii jiru. Mormiin uummata Oromoo takka jechuun magaalaa Gincii keessatti sadaasaa bara 2015 eegalee ture yeroo gabaabatti guutummaa biyyattii wal dhaqqabsiisee jira. Haa ta'u malee wareegamni olaanaanis uummata nagaa mudatee jira. Mootummaan humnaan taayitaa gubbatti ol ba'e kun mormii uummata Oromoo isa mudatee jirurraa muddamuun duuchaan namoota ajjeesuu itti fufee jira. Keessumattuu ayyaana Irreechaa hora Arsadii irratti gochaan sirni aangoo gubbaa jiru raawwate seenaa biyyattii keessatti kan dagatamu miti. Itti aanaa durataa paartii KFO obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa ejjennoo paartiin Madarak baase akka uummataaf hin labsineef mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru dhorguu dubbatan. Ittichaa guddataa gabaasa qaba. Mootummaan wayyaanee akka sababa guddaatti dhiyeeffachaa kan jiru labsii yeroo muddamaa baasuu isaati. Garuu wayita ammaa kanatti sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan lammiilee irratti raawwatamaatti jirus addunyaatti akka hin mul'anne dhoksuufi jedhu obbo Mulaatuu Gammachuu. Ibsa kanarraan ilaalle ibsas baasuu waa tokko hundumaas nu dhowwa biyya kana keessatti ageenistii karaa baasuun waan gochuun dhowwaa guddaa waan nutti ta'ee fi miidiyaa alaattis iddoo eessaatti magaalaa baasuun dhowwaa waanta ta'eedhaa fi hojjechuu dadhabnee egaa harka keenya waan keenya hundumtuu hidhamee akka itti ta'e jechuudha. Amma tootaalii state emergency waanta ta'ee fi waa tokko gochuu hin dandeessanii yoo gootanii illeegaaliidha jedhe egaa amma nagaadhaan deemna warra jedhamuu fi illeegaaliidha kana gochuu hin dandeessanii ergi jedhee humna ta'eedha dhimmisaa dimookiraasiin kan jedhamu hin jiru jechuudha. Kana malees biyyattii keessatti miidiyaaleen kanneen akka OMN isaatii fi miidiyaa hawaasaa feesbuukii dabalatee guutummaan guutuutti akka hin fayyadamneef uguramanii jiraachuu isaaniis dubbataniiru. Miidiyaaleen kunneen afaan sabichi dhaga'uun quuqqaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa raawwachaatti jiran kan saaxilanidha. Mootummaan dantaa siyaasa isaaf jecha miidiyaaleerra qoqqobbii kaa'ee jira jedhu obbo Mulaatuun. Gaa'ifuma akkasii kana maglachaa kennuu dhowwaniiru garuu hamma ta'etti nagaan jira jennee waan odeessinu hin qabnu iddoo hundumaatti rakkina guddaatu jira namni hidhamaa jira beebamaa jira mana cabsanii waan adda addaatu fudhatamaa jira karaa dirra deemuun hin danda'amu iddoo tokko gara iddoo tokkotti deemuudhaaf baay'ee rakkisaadha lama sadii taatee karaarra deemuun hin danda'amu yeroo barbaadametti sakatta'uu guddaatu godhama kanaaf even gara biraa dhiisiti miidiyaa gara biraa dhaggeeffachuun dhoowwaadha dhorkaa guddaadha miidiyaa gara isaatti OMN kana dhaggeeffachuun innumti mataan isaayyuu yakkama akka yakkamaatti ilaalamaa kanaatii fi hammam rakkisaa akka inni ta'ee jiru argisiisa kun. Miidiyaa bilisaa yookiis walabummaan miidiyaa jettee waggaarraa gara waggaatti kabajaa jirti. Maaliif dhoowwamtanii? Rakkoonsaa maali? Maaliif hubattani akka paartii siyaasaa biyyattii keessatti socho'aa jirutti? Akka keenyatti immoo wanti isa dhoowwisiisu hin jiru sabi ka'ee mirga gaafatee mirga inni gaafate kana mirga isaa kana karaa nagaatiin adeemu waan jedhu ture kana keessatti sabi ka'ee protestii godhee protestii isaa kanaa fi vaalensiitu uumame kanaa fi nagaatu hin jiru namatu du'ee warshaa adda addaatu gubate kanaa fi state of emergency awwaanyeerra kana booddee namni tokko socho'uu hin danda'u protestii gochuu hin danda'u nagaadhaanii miidiyaa alaatti waan jiru hundumaa ibsuu hin danda'u jedhameeti. Hooggantoonni paartii Koongireensii Federaalawaa Oromoo kan ta'an akka obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi miseensonni hedduun mana hidhaa keessatti miidhamaa osoo jiranii hanga ammaa murtoo shira mootummaa irraa bilisa ta'e dhabuun galmeen himata isaanii lafarra harkifamaa jiraachuus eeranii jiru.
Yeroo ammaa wayyaaneen sabni guddaan biyyittii sabni Oromoo dubbii harkatti tuffachuun dhaga'uu waan didaniif doorsisaa fi afaan qawween umurii bulchiinsa isaa dheereffachuuf socho'aatti akka jirus obbo Mulaatuun dabaluun himaniiru. Namooti hidhamaa jiru nama baay'ee hidhamee fakkeenyaaf akka nama 9 kan ta'anii koreen hojii raawwachiiftuu keenyaa keessaatii hidhamaniiru. Iddoo itti hidhamaniiti gara seeraatti gara mana murtiitti dhiyaatanii seeraan kan ilaalame tokkoyyuu hin jiru. Idduma gara biraatti dararamaa jiru. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Qaama isa kamtu ilaala jettee dhattee ilaaltee itti iyyattee seeratu jira jettee seeraan kanati kana naa godhaa akkas godhaa kanati jettee irratti dhiyeeffattu hin jiru. Abbaan qabamanuma qabamaa amma gaa maali yoo isin jedhanii state of emergency keessa waan jirruufi kana tasgabbeessuudhaaf jennaa jedhaniiti kan amma deemamaa jiru. Hundumtuu afaan qawweetiin eegamaa jira. Guutummaa kutaalee Oromiyaatti erga mootummaan wayyaanee muuddama guyyaan itti dhi'uu isaa ifatti beekuudhaan labsii yeroo muddamaa baasee lammiilee dhiphisuutti fuulleeffatee jiraatus sabichi kan callise haa fakkaatu malee injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu himuudhaan ilmaan Oromoo warreen biyya alaa jiraatan kallattii isaanii mijateen saba keenya waliin hiriiruu qabu jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Karuma danda'ameen karuma hundumaa oguma qabuuni xinnaadhaa guddaadhaa siyaasaan utuu gargar hin hidhamin lagaan utuu gargar hin yaada tokko godhatee Oromoon yeroo ammaa kana waan irratti fudhatamaa jiru kana irratti hamma danda'ametti qabsoo kanatti akka itti fufuu barbaanna. Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaa keessa ammas dhalattoonni Oromoo 11 qabamanii hidhamuun isaanii ibsame. Jiraattonni magaalaa Makkaa akka jedhanitti gochaa kana embaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti argamu harka keessaa qabaachuu dubbatan bal'inni isaa akka taanutti dhiyaata. Mootummaan Saawud Arabiyaa torbaan kanarraa jalqabee lammiilee biyya biraa adamsee hidhaa jiraachuun himame. Dhalattoonni Oromoo haala garaagaraatiin biyya isaanii irraa bahanii Saawud Arabiyaa keessa jiraatanis qabamanii hidhamaa jiran. Haga ammaatti namoonni 11 poolisoota biyyattiin qabamanii yoo hidhaman haalli jiruu hedduu yaaddessaa ta'uu jiraataan magaalaa Makkaa tokko nuuf himan. Wanni gamtaan mootummaa harka keessaa qaba ijoolleen hin baane arrallee safaaraatu jala jira. Guutumattuu saniin dura yeroo hajjiidhaatis nama nurraa qabamanii ture. Kanaafuu haalli jiru yeruma sanuu mootummaatu nu jala jira jechaadha. Arrallee mootummaan bifuma saniin namuma keenyaan qindeessanii mootummaan Arabaa naman beektu humna tikaatii wajjin hula irratti baatee nama keenya guurte ijoolleen amma 10 takka geesse jechaadha. Tan amma hidhaa bikka takka jirani galgala kana akka informeeshinii dhageenya. Akka isaan jedhanitti gochaa kana mootummaan Itoophiyaa harka keessaa qabaachuu himanii haalli kun bifa kanaan itti fufnaan dhalattoonni Oromoo baay'een gara biyyaatti darbamuu akka noolleessa yaaddoo qaban ibsan. Namoonni qabaman kun wayita amma mana hidhaa Kubrii Mi'eessaam jedhamutti hidhamuu namni kun dubbatan. Amma asuma keessa Makka keessatti jiranii gara Araba diinagdee bifa fedhee barbaachisu ni baafna jenneetiin Araballee geessinee kuni mootummaa keessanii harkaa qaba waliin gabbuu deeman jarri safaaraadhaa jedhanii dubbuu isaanii baraaruu hin dandeenye makkuma keessa bikka Kubrii Mi'eessaam jedhamu jiranii jechaadha. Namni keenya kan dhaqee dubbisee laalee si jirraa jechaadha. Kanaafuu mootummaa keessantu isin himate jechaadhaan karaa mootummaatiin qindoomanii ambaasiidhaan wajjin akkasitti basaastota isaaniitii wajjin nama keenya akkasitti qabanii jechaadha. Namni biraa akka himanitti ammoo rakkoo isaa mudataa jiru kana gara mootummaa Saawud Arabiyaatti iyyachuun hin danda'amne jedhan. Sababnis mootummaan Saawud Arabiyaa fi mootummaan Itoophiyaa harka wal keessaa qabaachuu isaati jedhan. Mootummaa maalitti mootummaa kanatti himuun hin danda'amu. Mootummaa kanatti namni nu amma ol kaanee uduwaan himnu taatu nu argaa kennaan fedhanii dhandhee isaanitti himatu gara siyaasa biraatitti fudhatanii isaan. Kana jecha illee iyyatu hin dandeenyu. Nu amma as keessa teennee yoo namni kan warri amma akka doktoroota warri amma sheekonni gurguddaan kunniin dhaqanii amiira isaaniititti warra gara amantii kanaa hunda jedhanii akka namni keenya akkana nurraa maaraa hunda akkana akka nurratti hin dalagamne ani isaan wayii dubbatan malee namni biraa dhaqee isaanii dubbatuun hin danda'amu gonkumaa. Wayita garagaraatti mootummaan Saawud Arabiyaa dhalattoota Oromoo humnaan qabee gara biyyaatti darbaa turuu kan nuuf himan namni biraa ammas haalumaa kanaan hidhamiinsi isaan mudataa akka jiru dubbatan. Wanni kun harka mootummaatu jala jiraa jechaadha. Dirree bahatti mootummaan akka dhuftee isaanii wajji qindeeffattee nu guuraa jiru waan qabatamaa agarree jechaadha.
yeroo hajjiillee akkanuma namni nurraa qabamee ture jechaadha naannawa sanitti. Namni biraa gama isaaniitiin akka jedhanitti haalli amma jiru yaaddessaadha. Biyyattii san keessa wayita ammaa jiraachuun akka malee jabaatee jira. Kanaaf hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa gubbaa jiran akka birmataniif gaafatanii jiran. Kanaan dura guyyaa hajjii namoota 6tu qabame dhalaa wajjin. Dheengaddaa waa'ee isaa namni 3 qabame jennaan har'a nama 11 ga'e. Ilmaan Oromoo tokkoon ganaa isin guurraa waan jedhamutu jira. Kanaaf akka yaada kennaa safaaraa Suudii fuuldura sanitti hiriirri godhame uummata kana as keessaa yoo kabamullee taate akka Itoophiyaan galle lubbuu isaanii nu baraara. Dhaamsi guddaan nu qabnu kanumaayyuu. Oromiyaatti mormiilee ji'oota 11 oliif geggeeffamaa jiruun wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudatee kan jiru yoo ta'u kanneen lubbuu isaanii baraaruuf jecha biyyarraa baqatanis hedduudha. Biyyoonni isaanitti baqatan ammoo keessummeessuu dhiisanii humnaan dirqi. Daawwattoota keenyaa kabajamoo akkam jirtu oduu qabannee dhiyaannee jirra. Anusmaan kumeeti. Magaalaa Shaashamanneetti namoonni kumaan laakkaman hidhamanii jiru. Akka jiraattonni manitti saamichaa fi roorroonis duraa caalaa hammaattee jirti jedhan. Bal'inni oduu kanaa akkattaa nutti dhiyaata. Hoomaan waraana biyyattii magaalaa Shaashamannee keessaa namoota 1,000 ol qabee hidhuun himame. Jiraatan magaalaa Shaashamannee akka jedhanitti yeroo gara yerootti hidhaan uummata Oromoo mudataa jira. Reebichaa fi saamichis haalaan jabaatee akka jiru himan. Haalli jiru ammallee nama saamuu fi meeshaa ofumaa namatti hidhan namarraa gurrachuu fi deebi'ee ammoo nama sodaachisu magaalaa keessa deemaa baadiyyaa keessallee deemaa akka namni waan tokko hin dubbanne saamichaa fi sodaa fi ajjeechaaf ammallee ajjeechaa ittuma jedhan tumaa fi ajjeechaa hidhaan nama dargaggoonni nama 1,000 ol ka hidhaman Shaashamannee keessatti magaalaa Shaashamannee keessatti bakka guyyaan har'a ganama gunan saafayallee galgalallee akkanumatti jedhan takkaayyuu hidhaan hin dhaabanne tumaallee hin dhaabanne. Raayyaan ittisa biyyattii sababaa hin jirre uumanii dargaggoota hedduu ukkaamsuu fi hidhuu itti fufaniiru kan jedhan namni kun keessumattuu ergaa dhumaatii ayyaana irreechaa booda haalli jiru daran hammaatee jira jedhan. Bilbila namoota harkaa saamuu fi sakatta'uunis cimee itti fufee jira. Sababaan dargaggoota hidhanii sababaan biraa tokko illee hin jiru. Wanni amma Shaashamannee keessatti warra irreecha bahee jedhanii amma kan qabaa jiran dargaggoota hedduu kan irreecha deemee guyyaa irreecha sanatti falmachaa ture jedhanii kunniin ashabbaariidha. Uummata biyya balleessu kun akkanaati maali wanni isaan hin dubbanne hin jiru. Deebi'ee lammataa ammoo bilbila namarraa fudhanii takka waan inni sirbuma takka iyyuu taqqabsu sirbuma takka wayii qabaannaan iyyuu bilbila sirraa fudhatan isaallee intuman hidhatti darban ta'aa malee nama deemu agarraan hagam firiidam wanni jedhamu gonkumaa hin jiru namni firiidamii dhabee akkanatti jira. Rakkooleen kun ifatti geggeeffamaa kan jiru ayyaana irreechaa irraa qooda fudhattan maqaa jedhuun namoonni duuchaan hidhamaa jiraachuu dubbatan. Irreechi jechaan aadaa uummata Oromoo kan ittiin calaqqisanidha, kan ittiin mul'isanidha, bakka itti namni walloleef itti araaramudha irreecha jechaan. Isaan ammoo akka biraatti fudhatanii tokkumaa nama irreecha deemu dhageenyaan dhugaa siin jedha dhugaa wallaahi nama tokko namni safara kennaayyuu ollaa kennaayyuu nama gara nama 15 akka fidan tokkomaadhaan jechaadha. Nama akkanaa kanat deemeedha gandumarra deemaa nama guraa halkan namatti seenaa tiivii namaa cabsaa kun humni qabaa kun maalii qabaa jedha. Jaartolee namni isaan biratti nama iyyuu itti fakkaatu nama iyyuu. Namoota hidhaman keessaa irra hedduun isaanii dargaggoota yoo ta'an ijoolleen umriin gaheeyyii hin ta'inis hidhamuu namni kun ibsanii jiru. Itti dabaluun baay'ina hidhamtoota irraan kan ka'e manneen hidhaa hundi guutamee akka jiru siman. Namoonni qabaman kan hidhaman Shaashamannee bakka 03dha. Sinimaa Addaraas jedhan bakka dura sinimaatti mul'isan. Bakki iyyuu hanqatee fi bakka itti hidhan qabanii poolis xaabiyaa baay'ee jira Shaashamannee keessa. Poolis xaabiyaa 81 ka 08 ka 010 hunda isaa guutee bakka itti hidhan qabanii sinimaa bakka sinimaa itti mul'isan achitti magaazina sanitti ol guuranii dargaggoota. Ijoollee waggaa 13 ijoollee waggaa 12 ijoollee xixiqqoo bare ijoollee waggaa 15 gadi ta'edha. Ijoollee xiqqoo waan takka waa balleessaan qabaasiin karaa irratti baasee bakka kanatti dhaabatte. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti waraana Itoophiyaa keessaa loltoonni 40 miliquun sirnicha lagachuun isaanii himame itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessa humnoota waraana wayyaanee iddoo kana buufatanii jiran keessaa loltoonni ilmaan Oromoo yeroo irraa gara yerootti miliqanii bosona seenaatti jiran lakkoofsaan 40 ga'uu isaanii jiraataan magaalaa kanaa fi namni dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan tokko OMN'tti himanii.
ijoolleen Oromoo xaglaallaan isaanii wal barbaadaa jiru. Sochiin tataa jira. Ni uummata keessa jiraanna uummata rukunnachaa jiru. Kanaaf rakkinni gurguddaan utuu jiruutu gara bosonaatti illee bakka uummata keenya duukaa gorreetu uummata keenya waraanachuudhaanii gara bosonaatti ba'aa jiru. Lamaan hin ba'u, shanii hin ba'u, 10 hin ba'u. Guyyaa guyyaatti babbadiinsi argamaa jira. Sababa kana guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa badaan waraanni shaarchaa jira. Isiisanii gara biyyaatti darbaa akka jiranis beekamaadha. Baatii sadaasaa bara 2013 qofa keessaa mootummaan Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa 200,000 ol humnaan qabee gara biyyaatti darbuun isaa kan dagatamu miti. Wayitaa Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa keessa jirtu kanatti barruun beekamaan haala yeroo biyyattii irratti gabaasaa ture Addis Istaandardi maxxansa isaa dhaabee akka jiru beeksise. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Itoophiyaan biyyoota pireesii walabaa ukkaamsuun beekamtu qofaa osoo hin taane gaazexeessotaaf biloogaroota hidhuun beekamtii argatan keessaa tokko. Biyyoota Saharaa gadi jiran keessaa immoo Eertiraatti aanuun gaazexeessotaaf biloogaroota ukkaamsuun tarree lammataa irratti yoo argamtu akka addunyaatti immoo sadarkaa 4ffaarra jirti. Keessumaa seerri farra shororkeessummaa biyyattii keessatti bara 2009 irraa jalqabee hojiirra oolaa jiru gaazexeessotaaf biloogaroota adeemsa mootummaa sanaa qeeqan ittiin afaan qabachiisuuf kan keessumaa seerri farra shororkeessummaa biyyattii keessatti bara 2009 irraa jalqabee hojiirra oolaa jiru gaazexeessotaaf biloogaroota adeemsa mootummaa sanaa qeeqan ittiin afaan qabachiisuuf kan bahedhaa jedha gabaasa Freedom House bara 2016 maxxanse. Filannoo bara 2015 hordofuun yoo xiqqaate gaazexeessitotaaf biloogaroota 10 ta'antu humnoota mootummaan qabamee mana hidhaatti darbatame. Heerri biyyattiin qabdu walabummaa pireesii haa deeggaru iyyuu malee heerri yakkaa bara 2005 ba'e ammoo bifa hedduun pireesii walabaa daangessee jira biyyattii keessatti. Kunis aangaa'ota mootummaa qeequu maqaballeessii kanneen jedhan of keessaa qaba. Bifa kamiinuu mootummaan uummata isaa irratti miidhaa geessisaa jira jedhanii barreessuun akka mootummaa irratti olola deemsisuu yookaan ammoo maqaa mootummaa balleessuutti ilaalama akka seera sanaatti. Gaazexeessotaaf biloogaroota qofaa osoo hin taane hoogganoota paartilee mormituu kan ta'anillee badii mootummaan uummata irratti raawwataa jiru saaxiluu isaaniitiif seera sanaan himatamanii mana hidhaa jiru. Heera farra shororkeessummaa bara 2009 baheen boodammoo namni mootummaa qeeqee barreesse yookaan ammoo hoogganoota garee mormituu dubbisee barreesse kamuu akka waan gocha shororkeessummaa keessatti ga'ee fudhateetti himatama. Gaazexeessitotaaf biloogarooti hedduun seera kanaan himatamanii hidhaa jiru. Barruuleef gaazexaaleen walabaa biyyattii keessa jiran hundis cufamaniiru. Kanneen jiran keessaa barruu Addis Istaandardiin ala kanneen biyyattii keessatti maxxanfaman yoo jiraatan gamtokkeen isaanii kanneen aantummaa sirna sanaaf qaban calaqqisanidha. Sadaasa bara 2015 erga mormiin uummataa magaalaa Gincii keessatti tuqatameen as baatilee 11 darbaniif biyyattii keessatti dhiibbaa fi gocha hammeenyaa mootummaa biyyattiin uummata Oromoo irratti akkasumas guutummaa Itoophiyaa keessatti raawwatu kan ifatti barreessu barruun tokkichi jiru sagalee uummataa ta'ee tajaajilu Addis Istaandard qofaa ture. Gulaaltuu olaanaa barruu sanaa kan taate Aadde Tsadaalee Lammaa har'a marsaa hawaasummaa ishee irratti akka barreessitetti wayita Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa keessa jirtu kanatti barruun beekamaa haala yeroo biyyattii irratti gabaasu Addis Istaandard akka maxxansa isaa dhaabee jiru beeksiftee jirti. Addis Istaandard akka marsaa hawaasummaa isaa kanarratti ibsetti labsiin sun hidhattooti mootummaa ajaja mana murtii malee tarkaanfii barbaadan fudhachuu waan isaan dandeessisuuf maxxansaa sana dhaabuuf dirqamnee jedhee jira. Barruun kun kan biyyattii keessatti maxxanfamuu jalqabee wayita warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 sana yoo ta'u waggoottan 5 darban keessatti sagalee uummatichaa biyyattii keessatti ukkaamamee ture gara fuula addunyaatti fiduun gumaacha Addis Istaandard gumaacha kan salphaa hin turre. Keessumaa sadaasa bara 2015 irraa jalqabee hanga guyyaa maxxansa isaa dhaabuuf dirqameetti haala biyyattii keessatti hidhattooti mootummaas ta'an aangaa'oti sun uummata irratti raawwatan kan ifatti barreessu barruu tokkicha ture. Biyya Ameerikaa keessa kan maadheffate miidiyaa beekamaan ABC News jedhamus har'a akka gabaasetti wayita Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa keessa jirtu kanatti barruun beekamaa haala yeroo biyyattii irratti gabaasu Addis Istaandard akka maxxansa isaa dhaabu taasifamee jira jechuun gabaasee jira. Gurgurtaa barruulee biyyattii keessatti sadarkaa guddaa kan qabu jechuun maddi oduu ABC akka gabaasetti haala yeroo ammaa mootummaan hayyama mana murtiin alatti nama barbaade qabee hidhuu danda'u kana keessatti maxxansuun baay'ee ulfaataa ta'uu Addis Istaandard wiixataarraa ibsee jira jedhee jira. Addis Istaandardis akka fuula Feesbuukii isaarratti ibsetti barruu maxxansuu haa dhaabuyyuu malee gama intarneetaan garuu ammas taanaan haala yeroo irratti odeeffannoo jiru gabaasuu akka itti fufu ibsee jira.
ABC'n gabaasa isaa har'aa kana keessatti sadaasa bara 2015 irraa jalqabee mormii biyya Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti